aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna, uumama hunda dhageeffata, uumama hunda sirnaan ilaalaa nagahaan jiraataa jechuudha. Misooma inni jennu, dinagdee inni jennu kun kana keessaa baha, kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefis seera tume. Seera mukaa mokonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu, ka lafa keessa jiraatu dabalate. Seera dheedaareeraa jedhee yookiin seera maddaa margaa jedhee seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame dinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon dinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa, nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa, warra jiddugaleessa, warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaantu gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun. Namaa miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiiyyuu ta'e gosa kamiiyyuu ta'e biyya kamiiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraa hin deebisu. Sirritti hubatamuu qaba. Turizimiin biyya kanaa seenaa isaa ilaalle waggaa 62 akkuma hundeeffame yookiin immoo akkuma mootummaatti ilaalamuu jalqabame. Kana keessatti mootummaan Sillaasee Dargiin Adduwaawiinis waan tokko yaalii jiru. Yaalii kana keessatti inni gurguddaa kan ture waan qabnu UNESCOfaatti galmeessuu dhaabuma turizimii kana dhaabuu malee poolisii sirrii ta'e, poolisii giddugaleessa ta'e, poolisii uummanni keenya irraa fayyadamuu danda'u kan illee sirriitti hin qabne ture. Xiqqoosee ala G2P tokkoffaa waa yaalamee ture. Inni yaalame kunis carraa hojii uumuu wajjin walqabatee, hospitaalitii wajjin walqabatee waan ture garuu baay'een isaa operatoriif turgaayidii yookiin immoo duty freedhaan biyya saamuu yoo ta'e malee turizimiin bu'aan ni qabu sirriitti uummata bira akka qabutti kan turre poolisii akkanaati kan qabne ture. Egaa mootummaan jijjiiramaa dhufee booddee wanti jalqaba dhufee jiru inni tokkoffaan maal qabna? Potenshaala maaliitu biyya kana keessa jira? Poteenshaalli kun immoo eessa jira? Poteenshaalli kun turizimii kanaan dura wajjin wal qabnee gaafa laallu maaliif akka barbaadnetti kan deemne kan jedhu xiinxala guddaatu hojjetamee jira. Isaan wal qabatee akkuma tikaaste turizimiin lafa yookiin laandiskeeppii keenya ilaaluu ni danda'a. Seenaa qabna, aadaa qabna. Kan caalaa immoo wal qunnamsiisuu kan danda'u eerpoortii gaarii qabna. Isaan wal qabatee rakkoo waliin jiran kan addaan furree potenshaala ilaaluu irratti kan jalqabamudha. Potenshaala kana ilaaluu keessatti egaa kaabaa kibbaatti bahaa lixaatti potenshaala guddaa akka qabdu keessattuu Itoophiyaan haala qilleensa qabdu wajjin lafa oowaa baay'ee oowaa kan akka qabbanamoo kan qabu yookiin immoo qorra guddaa kan qabu akka garreewwan kaabaa fi akka Baalee akkasumas immoo naannoo Baalee immoo gaafa dhuftu daqiiqaa 20 kiiloomeetirii 10 gidduutti waan addunyaan biyya tokko ka'ee jijjiiramaa wajjin lafa deemu akka qabdu poteenshaalaan sirriitti ilaalameera. Isa raggii godhamee booddee egaa poteenshaalli kun jijjiiramuu qaba gara ashaaraa gaariitti gara dinagdeetti jijjiiramuu qaba jedhee mootummaan jijjiiramaa mootummaan keenya kana sirriitti eegee duubatee booddee turizimiin kanaan dura dinagdee keessa hin turre hawaasuma keessa ture kilaastara hawaasuma keessa ture gara dinagdeetti fidee piilaara 5 keessaa isa tokko gochuu irratti poteenshaaluma qabnurraa kan ka'edha kan dhufe. Egaa kanaan wal qabatee akkuma beekamu misoomsuun barbaachisaa ture. Misoomni illee wal ga'iin turre bu'uuraalee misoomaa hin qabu. Bu'uuraalee misoomaa dhabuun immoo tuuristiin tokko dhufee ilaalee deebi'uudha malee sirriitti ekspiriyaans godhee sirriitti eksploor godhee akka deddeebi'ee dhufu turtii isaa akka dheeressu waan fidee dhufu achumatti akka baasu akkasumas immoo sirriimatti karoorfatee amma fakkeenyaaf Baalee yoo dhanne Baaleen anaaf paarkii tokko garuu addunyaa baay'ee waan ibsudha. Isa keessatti dhufee namni tokko dhufee diinshoo ga'ee Tulluu Diimtuu dhaqee Riiraawwee Hararaa ilaalee Soofumar dhaqee Dirishee kanaa Huseen dhaqee ilaalee deebi'uu hin danda'u. Maaliif bu'uuraalee misoomaa hin qabu, waan ittiin deemamu hin qabu, lafa turtii hin qabu, lafa dhaabbatee ilaaluu hin qabu, lafa itti nyaatu hin qabu. Gatii kanaatiif wanti nu Baalee irratti qabnu potenshaala nu qabnu kun waan barbaadu nu fidaan turre jechuudha. Isaan wal qabateetu poteenshaalli keenya kan Baalee akkuma fakkeenyatti kaasne malee lixa yoo dhatte bahaa yoo baate Harargee yoo dhatte Harar
magaalaan Harar magaalaa yuuniskoon galmeeffamti garuu potenshaala guddaa kan qabdu bu'uuraalee misooman garuu gubbaa yoo baate Faasilidas dhattee Gimbii ilaaltee deebita malee lubbuun qabu. Abbaa Jifaar akkuma beektu seenaa baay'ee kan qabu. Biyyu malee nama invest gochuu danda'u waan hawwata simatas kana fiduu danda'u. Akkuma jetti baay'een isaa ture. Lafum wanciin durumaa si ture baaleen durumaa yoo jiru garuu mootummaan jijjiiramaa ilaalcha gaarii ilaalcha baay'ee mul'ata fagoo kan qabu gatii ta'eef potenshaal Itoophiyaan qabdu akkuma muummeen kaasan miira keessa kan nama qabu maaliif iyyoomni tokkana qabnu kan jedhu kan miira kanaan kan hojjetamaa jiru potenshaal Itoophiyaan qabdu ammayyuu karaa tuurizimiitiin ganaa hin tuqamne jechuu hin dandeenya. Kun agarsiisa kun ka'umsi kun immoo Itoophiyaa gara fuulduraatti deemsisuu irratti garuu agarsiisa guddaa baay'ee kan abdii namatti toru abdiin kun immoo gara dinagdeetti jijjiiramuudhaaf kan nama kakaasu keessattuu tuurizimiin nama baay'ee hojii uumuu kan danda'udha. Tuuristiin tokko dhufee akkaataa hojii hojjetuudhaaf maaliif geejjibni keessa jira, turgaayidiin keessa jira, namni nyaata qopheessu keessa jira, manni siree keessa kan qopheessu jira. Baay'een isaa gatii nama hammachuu danda'uudhaaf potenshaala qabnu kana sirriitti ilaalamuu qaba. Manni ilaalamaa jiru waanuma abdii namatti toludha jechuudha. Bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Ofillee fayyadu biyyallee fayyadu jedhamee amanama. Wanni qaroominni kan argamu sammuu dhugaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni ba'a. Beekumsi ba'a. Beekumsi madda. Bakka haqni hin jirre bareedummaan hin jiru jaanna. Bakka haqni hin jiraanne jagnummaan hin jiru jaanna. Namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokko irratti xiyyeeffatee hojjetu kan kaayyoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u. Sammuu qulqulluu fi bakka haqni jirtu ofitti amantummaan jira jedhamee amanama. Bakka haqni jirtu tokkummaan jira jedhamee amanama. Kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal? Wal amantii dhabuu, wal sobuu, wal shakkuu, sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu, rakkina sin argu, fala sin argu. Kanaaf bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u.